Ta'e akkam jirtu hordoftotaaf jaallatamtoota maatii HD baga nagaan irra deebiin gara chaanaalii kanaatti nagaan dhuftan isiniin jecha. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa jiraattan subscribe gochuun viidiyoo kana immoo like gochuun akkana jajjabeessaa kabajaan isin gaafachaa. Egaa akkuma beekamu har'a Mansuur Jamaal uummata Oromoo dhiifama gaafatee jira jechuudha. Egaa oduu isaa hundumaa kan isinitti himnu ni ta'a. Viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Galatooma. Egaa hordoftoota keenya dhiyeenya kana caalbaasiin footoo Hacaaluu irratti taasifamee ture. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'ee sana irratti argamuudhaan wantoota garaagaraa taasisaa turanii jiru jechuudha. Egaa Mansuur Jamaal irratti kan gungummii dhiyeessise Mansuur Jamaal utuu achi keessa taa'ee jiru caalbaasii kana irratti hirmaachuu dhiisuu isaanii uummanni Oromoo baay'ee itti gaddee turee jira. Egaa innis uummata Oromoo karaa TikTok laayivii seenuun dhiifama gaafatee jira jechuudha. Hundasaa kan isinitti agarsiisnu ta'a. Hamma dhumaatti daawwadha. Hacaaluun Oromoodha, Oromoon Hacaalu. Kan beeknullee akkas, uummanni akkasitti beeka. Ati hoo maal jetta waa'ee kanarratti? Dhugaa sa'uuf jennaani wanti kuni of course baay'ee sensitiiviidha. Sensitiivii jechuun immoo maanni uummata Oromoo keessatti biyyattii keessatti aarsaa guddaa warreen kaffalanidha. Oromoodhaaf nama lubbuusaa baasee jirudha Hacaaluuni. Anaa fi qarshii qofaan itoo hin ta'in I don't know jechuman qabuun isaaf kana gatiin isaa kan jedhu. Dheengadda gurbaan Abdii jedhamu na gaafatee ture. Facebook irrattis na gaafachaa turanii. Normally guyyaa sana sagantaan qophaa'ee ture. Sagantaa just like fashion show wayii ture. An sagantaa biraarran ture. Ittiin qophoofne caalbaasiin injiraatus se jedhu waan hin beeku just as a guest no request tadarrakkuትና gaafa immoo request ta'ee dhufee jedhu kana keessatti laftinaa kennamee nan taa'ee kana gidduutti suuraan Hacaaluu dhufee jechuudha. Suuraan Hacaaluu ana qofaaf itoo hin ta'in uummata Oromootii fi farankaadhaan waan tilmaamamu miti. Ani Rabbiin koo anaaf shahida akka Islaamaatti Islaminaadhaaf du'a akiraa kootiif du'a jihaadii irratti du'a. Hacaaluun hadeebi'u du'ii fi naan jennaan wallaahi Rabbiin koo shahida an du'ee isa deebisuun barbaadan ituu naa ta'e akka Islaamaatti du'uu kanan qabu jihaadii qofaaf waa biraatiif du'uu hin qabu. Kana garuu tuu namni na gaafatee ituu moo Rabbiin godhee hin ta'a jedhame wallaahi kana gochuudhaaf homaa wanta naasa'uun qabu. Hacaaluun anaaf dhiiga keessa nama jirudha. Farankaadhaan tilmaamuu hin danda'an wayisaa. Gaafa sana akkuma diqqaan dhufee dhaqeen taa'ee yeroo baay'ee in agarta taanaan caalbaasii irratti namoonni 500 jedhu, 200 jedhu, 300, 100 jedhu baay'inaan namni tokko tasuma kaffaltii achi booda abbaan caalbaasii jaraa wajjin wal karakkaree inni kaan konkolaataa faa kenna caalbaasii irratti. Kana Hacaaluun siin jedhaan jiru. Jechuun siin jedhaa jira invite iddoo baay'ee irratti. Sorry guyyaa sana garuu bilbila ofirraa cufi irratti bilbilaa jiran. Sirra bilbila injiru intarneetiidhaan natti dawwalnu sun immoo xoorri cufi. Kanaaf jennaan gaafa sana an qophaa'ee sinnannee kun jira jechuus quban qabu kana gidduutti caalbaasiin isaa dhufee gaafa dhufee jedhu immoo namni hundiyyuu namoonni muraasa kan achi turanii biizinasa nama hojjetanu nama mootummaati kan turanii Oromiyaa Bahaልና Turizim Aadaaf Turizimii Oromoo እንደገና immoo biizinasa warra hojjetan warra nama muraasa ture. Kana gidduutti hundiyyuu gaafa cal jedhee jedhu yekid jalqabuu gatii qabnuuf of course dogoggorri koo 100,000 jalqabuun irra ture yookiin 50 jalqabuun irra ture yookiin miiliyoonaan jalqabuun irra ture. Anaaf garuu Hacaaluun horiidhaan nama deebi'u yookiin immoo horiidhaan waan tilmaamamu gatiin taaneef yeroo sana dhaabbata sana qopheesse qarqaarsa gatii ta'eef malee Hacaaluun koo ruuhiidhaan naa deebisa jennaan birrii koo miti ruuhii koo kenneefii nan deemaan siin jedhaa jiraan. Rabbiin koo shaahida kanaaf immoo
keessa koo ammam akkan quuqamaa ba'e ammam inni gaafa du'ee jedhu ammam akkan cinqamaa ture anatu beeka. Oromoodhaaf waan inni ta'e gatiin beekuufi jechuudha. Kanaaf jennaan ani kana caalbaasii dhuma sana jalqabsiisuudhaaf malee kana yaadees miti deebi'ee immoo dubbiin kun akkana ta'a jedhees miti. Egaa wanta akkanaa immoo gaafa dhufee jedhu akka balleessaatti naa ilaalamee jennaan I'm so sorry. Mazaafa keenyaan yaa'u mambarka qaayichaan dhiifama guddaa naa godhaa jedheen sin gaafadha. Mambarka kaan lafeenyi mambarka qaayichaa. Warra ga'een maal akka ta'e beektaa ila dhimmi Hacaaluu dhugama dubbatuudhaaf dhimma keenya hundaadha.